ibsaan deengadda dhufeemi kaayiroo aruusa sarratti zargii sarratti hin argamne taakka ji intala baaleeti isin intala biyyakkaati zargii ibsarratti hin argamne aruusa irratti hin argamne yoo intala haadha faatee taate haadhi faatee ganama galgala bira dhaabbachaa jirti hayyee isin jaarsa qabdii haa jennu achi waan gootuun qabdu akkuma jette san lammaffaadha baga rabbi si jaare baga wal fuutan congratulation hin jenneen lammaffaadha geeffadhula intala biyyaati beek maaliin dhufte maalitti ansitee dhufte guyyaa isaan uffata baalee kaatan guyyaa isaan aadaa baalee kaatani warri baalee baga gammaddan jettee kofalte dhaggeeffadhu achirraas kuttee ani doorsisaa fi doorsisa deemuu fi kana hundaa'u ijoollee Harargeennarraa qolataa ittee dubbatte kanatti ansitee barreeffama kana fidde dhaggeeffadhula barreeffama kana wanni fiddeef an cidha namaatis hin deemu cidha namaatis deemuuf hin dhufne sadaqaas kadhachuu hin dhufneetti barreeffama kana keessa yoo ati barreeffama isii dubbiftee jiraatte dubbifte yoon dubbisin guutuun sii dubbisaa maal jette himtee jirti abaluun jiini malee nama ganamaa galgala taa'ee sadaqaa kadhatu jette taakka nama jaartii qabu lama akkanatu kaayiroo keessa baay'eedha ka namni waa kanatu kaayiroo keessa baay'ee miti mubaarak musammaa aslii eenyuga maakii jaras deem malee hin jiru ka waa kanattu fidinatti anamma kan gaaffii kiyya naan deebisne akkamitti ibsaa shakkuu dandeessedha shakkiin kee kanumaa fi kanuma saatii duraan jirtu waggaa 2 guutuu barreeffama kana hin barreessine barreeffamni siin barreessite kun ibsaa ilaallata jette yaadda ajaa'iba siifan dhaga'i haashittiin fidayyuu sataati malee sila ofitti amanamummaa qabaatte wanti kun rafee itti deebita itti deebita hin fitne elaa ibsaa dhaggeeffadhu tidaarii miidiyaa kana irratti arge keessa tidaariin akka haashittiif Hamzaa nama gammachiisu sinii galee tidaariin akka Hamzaa fi haashittii nama gammachiisu ammallee maashaallah irraa jedhee tuttu gonkumaa hin jiru haa ta'u malee kun ibsaariin haashittii si gammachiise kannaan jettanu tokkoffaa akka dubartii nama gabbaatee akka duraa miidiyaa irra taphattullee taphattee hin beektu hanga hojjetan waan hojjetan yuutuubii jaraattis tiktookii jaraa irrattis hojjetanii ba'u isaanuu mushurrunnatii jaraa sirriitti jabeessanii suuta gadi ba'anii sinii galee bakka kanatti natti tolanii jiru garuu barreeffamni kun meesiifa waan irraa dhaggeeffadhu gaafii gaafattee buuruufte malee asirra teessee naa wajji makkoruun dhufne dhaggeeffadhu gaafiin gaafatte gaafii deebisi deebi'u baatti gabbuuta dhagee waan takkaan sii maal dhaggeeffadhu ani kallattiin ibsishaadha jette je'ee ibsishaa dhoobee arrabsaan jiru maaliif jaarsii namaatiin akkas jette jeeni takka lammaffaa aashittiin eega akkas jette mucaa kanaa amma deengadda dhufe jaartii bira dhufe jara lamaan kana wal shakkisiisaa jirtati rakkoo ijoollee lamaan tana jitu xuumaa jirta ragaa kana gabbee akkuma keessaan namaa ergite sanitti miidiyaa irrattis baasii abalu ja'ii ijoollee lamaan keessa rakkoo ittiin jirtaa jechaan jiran sii galee anillee aashittii dhaamsan sii qaba yoo na dhagaa jiraatte ijoolleen kun reef mushurrinatiin walitti dhufanii qabeenyaa baay'eetitti ba'e ummata guddaatu gammade maatii gammade arsii sikkoof mandoo gammade oromoo kutaa 11 gammade ijoollee kana gidduu shakkiilleen kaayini ummatallee gidduu shakkiin kaayini nama akkasiin jedhe akkuma barreessitetti gadi bayiitii ekeleennaan jedhii siin jedha irratti immoo warri komentii as jala baatanii waan takkaasuftanu kuni miidiyaadha abbaatu miidiyaa irra fide aashittiin gaafa miidiyaa irra fidde irraa dubbatamuuf nam takka waa'ee miidiyaa irra fidu irraa dubbatamuuf malee cal jedhee dubbisee dhiisuufi miti namni kamiyyuu jechuudha erga ishee miidiyaa irra fidde gurbaan kun immoo gadi ba'ee lakkiin tala keenya irratti shirri kun xaqamaa jiramoo dhuguma dubbiin kun ibsaa keessa jiraadhamoo habaasu komentii jalteessanii hin arrabsina adubbatu erga isin barreessite aashittiin gabbaate ambari barreeffama arragaa viidiyoon anjan siifan arragaa viidiyoon anjan niin fida garuu aashittiin ana qofatti ergitee calliftee maa teessiidhaan kana dubbisaa jiru maaliif nama kana isaan ergitee miidiyaa baasee dikkee qajeelfama aashittiin nama teessitee beeka nama teenatti ilcee baran himteenatti beeka na qofaa miti namni hiriyaa kiyyaatis beeka nama ta'a aashittiin garuu na qofaa osoo hin taane hanga baasee
situ dubbii qaba erga ashitti sittimte maaliif ashitti gabbay dubbadhu jettare erga ofikeeti gabbaati dubbatte ashittiin kana natti ergite kunoo ekelee naan jette sigalee kunoo akkas naan jette maaf inaasoof ture maaf hin dubbat ture dubbachuun barbaanne bakkaan dubbadhu sin barbaadu wanni sin dubbadhu wanni hin dubbanne kamiidiirra maxxansite kanaa waanaan hin mari'anne tokkoffaa dhaggeeffadhu laa nachi ergitee kaateeti viidiyoo tana suuraa kana nami barreeffama barreessitu kaniif jalaa kaafte anaa kooppii godhate malee laala salaa ilaa obsisi garsiisa barreeffama kana gartaa abju suuraa tanaan of absi suuraa isaanii tanaan kaasa akkasumallee mul'atu waan ta'eef laal ashitti jala seenee si agarsiisan mahi wanni kuni komantii malee ni keeyya suuraa malee barreeffamni kun ni keela angaruu barreeffama kana niin kaafadhe takka barreeffama kana ifiifin achi dabarfadhe waan wanni tun uumtee badduun beeka akka haqamtuun beeka akka hati kaafadhe maqaa ashitti ta'u jiskooshit godhadhe jala hanga gubba qaba silaa irra gizeen edda sirra dhufu san achumaan qochiiftee maqaa namaa balleessitee badde amma immoo baduus hin dandeessu maqaa ashitti jala seenetiin isin agarsiisa suuraa kaaftee komantii dhiiftee komantii asliitii fi komantii jaarsasiitii fi komantii nama adda addaa waan isaan barreessaniin si agarsiisa obsi waan kana jaalatteen kaafne mas dirqamsiisaniiti komantii naftee jirti viidiyoo qofa wanni barreeffama qofa poosti kooppii ni beeytaami gizeenii fi barreeffama kee kana takka hanqatee takka dhiiftee gizee waan takka maxxansite irra deebitee iidit gootee iidit poostii tokkoon barreeffama qofa barreessitee itti dhiifta komantii ni naqamtu laayikiin ta'e naqamtu ni beeytaami akkasitti amma singar salam suuraan tana laal suuraan tana maxxansisii kana barreeffama heeyteeti koman guyyaa lamaa hafee jedhan guyyaa lamaan kanatti obsuun qaba malee gabbaafti jaalatteetiin dirqamtee gabbaafti gaafa maxxansitus waan kana dirqameetiin maxxansee naddedeebi'eetiin maxxanse malee yaa oromoo waan inni rakkoo bidaatiin maxxansine dhiifama naa godhaa jette barreeffamaas guutuu sii dubbisaa komantii siitii fi asliitii fi jaarsasiitiin isin agarsiisamma barreeffamni sayyoo kaafames komantii san hin kaafamne komantii maaliif yaada akkamiif akka barreeffamte namuu ni beeka miciyyoon nama daran badduudha deem barreeffama kaasii waan san poostisan kaasii yaaniinitti lakkoofsuma heeytee dhiifte barreeffamuma heeyte namni immoo isii kaasisan kaafte jeetuma dhiise biyyoon shaatira badduudha ijoollee warra baaleetiimi ini bitaa'u sata hin booyinaadha. Ashittiin mabbadii qaba sida ofitti amanamteeti boostii goote maaf kaafteen jedhe malee fiddee abbaa kana Ashittiin rakkoo qabdi barreeffama barreessitee kaasuun rakkoo guddaan isiin diigamtuun nama walitti naquuf. Komantuma jalattuu ijoollee maayikii irra qaqqabdee maayikii irra koflaa turte siigalee komantuma jalattuu maayikii irra koflaa turte ijoollummaan isiitu hordofte onnummaa maayikii jalatti siigalee kun oolaa barreeffama aslii as laalla dhaalaa dubbifadhaa osoo ni mul'ata ta'ee kun oolaa komantii aslii gartanii. Mul'ata isini yoo mul'anne isiniif dubbisa amma hodhu hoottu siin jedhe kuni namni bunneen firraa eenaatti dhaggeeffadhu gaa waan ashittiin jala gasseente jetteen hin siima ashittiin jala gasseente maal jetteen kanaa oli himee geemii kee irratti ajandaa uumuu hin fedhu guyyaa sadi obsuun koo dirqama jetteen egalee kanaa ol dubbadhee ajandaa geemii kee irratti uumuun barbaadu guyyaa sadi obsuun kiyya dirqama sigalee qabat amma samsaa hajii maal jee jala dhufee komantii isaatiin jaartii duraan jibbee jaartii biraa irra barbaadatu ta'u hoggu duraa maaltu isa fuusisee jeen qabat sigalee. Okay jecha aslii sana irratti waa jechuu barbaada. Jedhee ilaal namni ashittiidhaan kana jedhe suni jaartiin isaa keessa maal dhabe jaartii isaarraa kan wanti isinii gaduu qabu eegga miidiyaa irratti gadi qabee manuma ibsaa kanatti illee dhuftu ashittiin inni ayimtu abbaasaa ammanatti waa isaan kaasa. Fiduun dandeessu guyyaa sadii wanti walitti nu fidu tokkoyyuu hin jiru. Ani biyya kana kan dhufeef afeerraa fi cidha namaa deemu yookaan ammoo ani biyya kana kan dhufeef afeerraa fi cidha namaa deemuuf yookaan ammoo tiktook gubbaa taa'ee naaf godha jechuuf osoo hin taane bultii ijaaree jaarsa koo wajjin jiraachuuf qofa tokkoffaa namni jaartii qaba ofiin jedhu tokko alatti bakka jaarsi kee fi jaartiin tiyya hin jirretti si arguu fedha jechuun safuudha.
خلاص cuma rada bicara tuh enggak entomorin niga halal entomorin niga cuma rata soin asmar ya kanan kunu niga barreeffamni xiqqaan hangi gartee osoo jaartii qabu osoo jaarsa qabu jaartii fi jaartii jedhii si wala garraa kootu ka jedhu niga kunu safuu guddaa akka harargetti safuu guddaa akka uummata harargetti qaanyi lubbuu tana bakka haati manaa kee hin jirre abbaan manaa kee hin jirretti wal arguu qabnaa san irratti mubaarak fa'aadha manaa qabanii miti bira jiran jechuudha ba amma bakka sanii shakkiin nu keessa galle. Rabbi isiniif baasu qoratadhaa fixadhaa gaafa dubbiin irratti galteen isinii dhufaa yeroo gaarii qabaadhaa. Agendaa kana mubaarak irraa xiqqoo si rabboona mubaarak yeroo gadhiisuudhaan booda dubbiin kun bahuudhaan ilaalama. Thank you akkasitti dubbadhaa nagaatti.